Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Mu'ee Online bakkuma jirtanitti nageenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabacha video kana keessatti gaafii keessaniif deebii kan deebisu ta'a. Egaa gabaabinumatti video kana keessatti deebii keessan qofaadha qabadhee kan dhufe gaafiiwwan baay'een karaa channel kan koo Telegramaatiin kan maxxansu videoowwan adda addaa akkasumallee airdropiiwwan adda addaatiin kan wal qabate gaafiiwwan baay'een soofumar miidiyaa chatii irratti jechuudha dhiyaatanii jiranii gaafiiwwan kanneen kan isiniif deebisu ta'a jechuudha tartiibaan. Namoonni baay'een keessan kan gaafachaa jirtan Finch coinin baafachuudhaaf kee argachaa hin jirru karaa kamiin bitachuu dandeenya yookaan akkamitti bitachuu dandeenya kan jiru baay'eetu jira. Trankepper wallet yaada maalii qabda warroonni jettanis jirtanii waa'ee kana irratti gabaabinumatti video qabadhee isinii dhufee jira. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channelin kun YouTube channel barnootaati. Hojii online akkanumallee cryptocurrency adda addaa irraa ittiin baratan waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel kanaa ta'uu hin dagatinaa. Akkanumallee video kana like share gochuu irraanfatinaadha amma gara barnootitti chaati. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsee dhaggeeffattoota koo gaafiiwwan asirratti ka'an barreeffama kanneen baay'ee isaa dubbisuun nama dhibaa garuu haa ta'uuti wantoota tokko irraa isiniif deebisuudhaaf ni yaada. Yaabsira wanduu ka jedhu akkuma asirratti argartan doolarii keessiif gad bu'ee jira barsiisaa keenya qaalii jira. Kana jechuun dhaggeeffattoota koo Finch coin airdrop irratti baafattee jirtamoo hin jirtu ka jedhudha kan agarsiisu jechuudha. Gara Finch coin airdrop baafadhe moo hin baafanne kan jedhu kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Deebisi isiniif deebisee jira. Phantom wallet kan korra seenee akkamitti baafadhe kan jedhullee haa ilaallu. Phantom wallet yookaan immoo Solana wallet kan korra yeroo seenu akkuma asirratti argartan gara dhumaa irratti dhaggeeffattoota koo Finch coin kan jedhu in argama asirratti akkuma kanaan dura video isiniif hojjedhe Finch coin 24,770 kana jechuun doolaara 24 naannoo sanidha. So baafadhee jira receive godhee jira fudhadhee jira akkuma asirratti argartan Finch coin 24,770 asirratti agarsiisaa jira. Adreesii kan kootiin naaf erganii jiranii guyyaan ani itti receive itti godhadhe receive itti godhadhe illee akkuma asirratti argartan December 27 dha jechuudha. Har'a December 29 irratti argama. So fudhadhee jira jechuudha. Finch coin hundi keessanii hojjedhaadha. Linkii isaa channel kan koo kan Telegram irraa ni argattu. Finch coin warroonni hanga ammaatti hin eegalin sirriitti hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Kaffaltii gaarii kafalaa jira waan ta'eef jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota koo warroonni gaafii biraa qabdan asirratti dubbisaatiin deemna jechuudha. Egaa warroonni toonii bitatan dhaggeeffattoota koo asirratti gaafii baay'ee na gaafatanii jirtanii warroonni toonii bitachuu barbaadan USDT akkanumallee gaafiiwwan adda addaatti qabdan karaa channel kan koo kan Telegrama warroonni cryptocurrency kamiyyuu bitachuus ta'e gurgurachuu barbaadan karaa Telegramaatiin naquunamuu dandeessanii. Telegramni kan koo immoo username isaa @oromo40 jedha jechuudha. Salphamatti achirra naquunamuu dandeessanii. Lakkoofsa bilbilaa screen irratti argaa jirtan kanaanillee bilbiltanii naquunamuu dandeessanii. Karaa saniin gabaabinaan isiniif ergaa message qofa yoo naaf barreessitan transaction yookaan immoo wanta gaafatamtan yoo isin ergitan qarshii yoo kan kafaltan ta'e salphamatti isiniif galcha. Kun rakkoo hin qabu jechuudha. Asirratti garuu of eeggannoo guddaa itti gochuu qabdan. Namoonni baay'een transaction ittiin kafaltan screenshot godhaa isinii jechaa ture. Namoonni baay'een immoo isa feekiidhaa hojjettanii naaf ergaa jirtanii already maallaqni na bira gahee hin geenne kan jedhe accountii kan korratti ni ilaala waan ta'eef eenyutti galchi eenyutti hin galchine kan jedhu baay'inaan ni beeka. Kanaafiyyuu screenshotiin naaf ergitan isa normaala ta'ee fi isa karaa sirriidhaan ittiin galchitan ta'uu qaba. Lammaffaa immoo maallaqni sunis na bira dhaqabuu qaba. Kana isiniif deebisuu barbaada salphamatti jechuudha. Gaafiin biraa immoo namoonni baay'een gaafachaa jirtan kabajamoo akkaataa ittiin Finch coin kee ittiin bitannu yookaan doolaara tokkoon kafallee nu agarsiisi kan jettan jirtan. Egaa Finch coin eligible ta'uudhaaf namoota 7 invite gochuu qabdan isiniin jechaa ture. Warroonni immoo eligible isiniif ta'uu dideemoo kee akkaataa ittiin bitatan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Warroonni Finch coin irraa baafachuu barbaadanii kee isin gaafata. Kee takka yoo hin qabaatin baafachuu hin dandeessan doolaara Finch coin irratti hojjettan akkaataa ittiin baafatan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Gara Finch airdrop itti ni deemna jechuudha. Finch airdrop irra ni seenna. Ergasii immoo akkaataa ittiin kafaltan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Finch coin irratti keessattuu namoonni baay'een eligible hin taane baafachuu hin dandeenye jettanii gaafachaa jirtan waan ta'eef gaafii kana qabadhee isin dhufe. Egaa akkuma asirratti argattan accountii kan koo kanarratti Finch coin 3,990 yookaan immoo doolaara 3.9 hojjedhee jira. Withdraw gochuudhaaf immoo eligible miti akkuma asirratti argattan withdraw to wallet kan jedhu ni argama. Asirra kilik yeroo gootan kee na gaafate jechuudha. Sababni isaas kee hin arganne akkuma asirratti argattan keen duwwaadha. Buy or redeem case kan jedhu ni argama. Achirra kilik gochuudhaan salphaan baafachuu dandeessanii. So asirratti coin walis sassaabadhe yookaan immoo doolaara walis sassaabadhe kana baafachuudhaaf kee na gaafata. Kee jechuun qulfurtuu ittiin baafatan jechuudha. Gara walletii keessan Phantom wallet jechuudha.
Phantom wallet yookaan Solana wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isin hojjedhe jira ilaaluu dandeessan. So akkaataa ittiin furtuu kanallee ittiin bitattan amma steppiidhaan isin agarsiisa baay'ee tokko salphaadha. Steppii isaa isin agarsiisa isin irraa fayyadamaadha. Kana irra garuu doolaara baastanii bitachuu keessaniin duratti dhageeffatan koo namootaaf invite yoo gootan nama baay'eedhaaf invite yoo gootan salphumatti kee kan argachuu ni dandeessanii already bitachuus warroonni barbaadan doolaara tokko kaffaltanii akkaataa ittiin bitattan amma ni ilaala jechuudha. Jalqaba irratti withdraw keessa seentan bitachuudhaaf jechuudha. Kee kana bitachuudhaaf withdraw keessa seentanii ergasii immoo buy or redeem case isin jedha. Asirratti eligible jedhee yoo right isiniif godhe already kee tokko ni qabda yoo isin jedhe jechuudha. Asirratti keen kan koo duwwaa argisiisaa jira. Kanaafiyyuu bitachuu na gaafata jechuudha. Akkaataa ittiin bitattan isinitti agarsiisu. Buy or redeem case kan jettu kanarratti kilik gootanii salphama bitachuudhaaf jechuudha. Egaa doolaara baastanii bitatan jechuudha. Buy a key for $1 jedha. Doolaara tokko baasuudhaan kee tokko bitadhaa isin jedha. Namootaaf illee give away kennuu dandeessanii namootaaf kennaa jechuudha. Ergasii immoo bitachuudhaaf akkuma asirratti argartan ammauntii keessan asirratti doolaara tokko isiniif kaaya. Doolaara tokko jechuun kee takka jechuudha. Ergasii immoo doolaara tokko yoo hin barraa'in ammauntii irratti doolaara tokko jettanii barreessitan. Ergasii immoo buy now ka jettu jalatti hin argamti. Buy now ka jettu kana jalatti argartanii isa irratti kilik gootan jechuudha bitachuudhaaf. Warroonni isa dakanaa kan ilaaltan kood warroonni koodii asirratti argartan warroota mo'attanii winner taataniidha warroota mo'attaniidha fi isin maal gootanii bituu barbaadan waan ta'eef isa dakanaa kanarratti wanti tokko illee hin guuttanii maal gootan asirra kee bitachuudhaaf waan ta'eef buy now ka jettu ka jalqaba kan asirra ammauntii keessanii galchitanii ergasii immoo buy now ka jettu kana qofa irratti kilik gootan bitachuudhaaf deemaa jirtan. Warroonni enter kee koodii here isinii jedha kee asirratti enter godhaa koodii isinii jedha warroonni garasitti deemaa jirtan waan ta'eef inni dogongora. Achirra kilik yoo gootan direct process gara isinii dhufa. Egaa akkuma asirratti argartan pay through Tone Connect isin jedha. Egaa Tone Connect gochuudhaan kafalaadha isin jechaadha. Akkuma asirratti argartan yookaan immoo scan gochuudhaan adreesii kanaan illee kafaluu dandeessan. Adreesiin isaanii kana fakkaata asirratti copy gootanii adreesiin isaanii kan ittiin bitatan jechuudha. Ergasii immoo doolaara tokko kafaluudhaan ergasii immoo garana fiddanii itti galchuu dandeessan. Kee isinii ergan direct isaanii iyyuu jechuudha. Yookaan isa kana scan gochuudhaan. Kana irra isin maal gootanii asirratti direct transferidha inni kun transfer gootanii kafaltii san kafaluudhaaf. Isin isaanii kan doolaara ittiin bitatan isa kana copy gootanii yookaan immoo isa kana scan gootan. Kana miti yoo jettan immoo asirratti walletii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf deemtanii connect wallet keetu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo walletii keessan kan qabdan kan toonii irraa qabdan wajjin wal qunnamsiisan. Fakkeenyaaf an Telegram walletidha yoo ta'e Telegram walletiin fudhadhaa isin Tonkeeper wallet ta'uu danda'a kamiyyuu haa ta'uuti doolaara tokko kan irraa qabdan walletii keessanii wal qunnamsiiftanii ergasii immoo kaffaltii san kaffaluudhaaf deemna jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan Finch Coin airdrop want to connect to Tone Space isin jedha. Egaa Finch Coin keessan wajjin wal qunnamsiisuudhaaf deemaa jirtanii isin jedha connect ka jettu kanarra kilik gochuudhaan Finch Coin keessanii fi walletii keessan connect gootan. Ergasii immoo connect ta'ee jira akkuma asirratti argartan. Amma gara miti isin deebisa jechuudha gara Finch airdropitti isin deebisa. Finch airdrop keessanii seentanii amma immoo complete payment isin jedha jalqabatti. Walletiidhaan asirra wal qunnamsiiftanii jirtanii connect goonee jira walletiin keessan asirra dhufe complete payment kaffaltii keessan complete godha isin jedha. Isarra kilik gootan. Duraan dursitanii garuu walletii keessan irraa doolaara tokko qabaachuun dirqama keessanii doolaara tokko osoo hin taane doolaara tokko oliidha kan isin gaafatu maximum doolaara lama qabaachuun dirqama. Maaliifi doolaara tokko kaffaltii raawwattanii akkanumallee transaction fee isin gaafata baay'een keessanii beektanii cryptocurrency adda addaa yeroo kaffaltan amma fakkeenyaaf efficient found isinaan jira maaliifi asirra toonii asii hin qabu waan ta'eef yoo qabaattan immoo asirratti confirm godha isin jira confirm gootanii ergasii immoo kaffaltii keessan ni raawwattan jechuudha. Egaa gabaabinumatti Finch Coinidhaaf kee ta'u akkaataa ittiin bitachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Warroonni cryptocurrency adda addaa bitachuu barbaadanis gurgurachuu barbaadanis karaa username Telegrama kana na dubbisaadha. Lakkoofsa bilbilaas isiniif kaa'ee jira. Karaa saniin na dubbistanii bitachuus gurgurachuus dandeessanii. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaan naa tura.